qubee afaan Oromoodha. Kanaaf waan kun nu bu'aa qabsoon Oromoo adda bilisummaa fide keessaa tokko kun hojjetamaa ture. Kunis ilmaan Oromoo hawaasa Oromoo bakkee jirutu hojjetu humna isaa baay'ee isaa. Gumaacha ilmaan Oromoo bakkee jiraniiti. Kana bakkeetti kan hojjetame jiru jechuu dandeenya. Akka godina Awurooppaatti caasaan adda bilisummaa Oromoo biyyoota adda addaa keessatti Ingilizii, Switzerland, biyya Norway, Denmark, Germany iddoo hundumaatti diriiree har'allee akkuma kanatti miseensa adda bilisummaa Oromoo adda addaatti ijaaree jira. Hawaasa Oromoos naannoo adda addaatti kan ijaarame dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbachuudhaan qooda isaa guddaa kennaa jira. Yeroo ta'utti hawaasa Oromootu bira dhaabbatee hiriira kana bareechee gumaachaa. Kanaaf waan akka hawaasaatti nurraa eegamu san gochaa jirra, hanga nurraa barbaachisu gochaa jirra. Hawaasa Oromoo irraa sitti walitti qabame kun nu warra biyya Awurooppaa jiru warri nagaan bullee baanee galuu dandeenyu kun waan uummata keenya safaan hin qabne dubbachuu hin dandeenyu. Kan akka isaallee wafalmate mana hidhaatti guuramu, kan akka bosonaa adamsamee ajjeefamu, kan dubartoota keenya shamarran keenya kan biyya Arabaatti gurguraman, kan isaan akka isaanii kan falmachuu hin dandeenye warri bakkee jirru kun adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee akka uummata keenyaa kan akkamittiin falmannaaf roorroo uummata keenyaa akkamittiin ijaaramne hawaasi kun of ijaaree of jabeessee akkamittiin rakkina uummata isaatii calaqqisuu danda'a. Kan nurraa eegamu maali? Ofii barachuu, Oromoo san baratii san dammaqsuu, isa beennu kanam alagaatti jechuu. Oromoo maali? Saba maali? Sabi kun maal fedha? Maal barbaada? Kaayyoon isaa maali? Rakkinni irra gahaa jiru maali? Maalitti jira uummanni kun jennee dhallee naannoo jirrutti magaala waajjira guddaa san Osloo dhaquun nurra hin jiru yookiis bal'inni foreign ministeerii dhaquun nurra hin jiru. Naannoo jirrutti bakka eeriyaa xixiqqoo jirrutti yoo dhallee nama lama sadii barsiifachuu dandeenye hojiin qabsoochuun kana gochuu danda'uudhaa qabu. Yoo dhallee nu rakkina keenyatti manne malee dhufanii isaan nu gaafatanii barachuu hin danda'an. Uummanni keenya inni biyya jiru himachuudhaaf carraa sana hin qabu. Kan irraa dubbatu jechuudha. Yoo xiqqaate baay'een keenya waan Oromoo himannee asaalima argannee jirra yookiis gaafachaa jirra. Yoo ta'e uummata kanaaf kanallee galata kanallee uummata sanaaf gashuu danda'uudhaa qaba. Uummata tutti du'eetu waan kana argamsiisaa jira jechuudha. Yoo xiqqaate uummata Oromootu nu barsiisee isa kaan keenya elementary schoolii barannee inni kaan keenya high schoolii fidnee inni kaan keenya university fidhannee biyya sanaa baane. Kun jechuun maal jechuudha? Qabeenya uummata tokkoo fuuneetu biyya bakkeetti baanee jirra jechuudha. Silaan warri baranne kuni uummata keenya kan ittiin deebinee isa irraa argannee guddanne kana kan uummata sanaaf deebisnu kan guddina biyya keenyaaf irratti hojjechuudha. Garuu carraa kana dhabnee jirra. Garbummaan nu dhowwatee jira. Kan barannu kan bakkee jirru alagaaf hojjechaa jirra. Inni Norway jiru hawaasa biyya kanaatiif hojjechaa jira. Inni Jarmanii jiru akkas hojjennee gibira biyya kanaaf baasaa jira. Uummanni keenya inni garuu inni qotee bulaa Oromoo inni ofiitti rakkatee ilmaan isaa barsiifate suni har'arraa argachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf nu kan nu gochuu fi dandeenyu mirga isaaf yoo falmachuu dandeenyedha. Mirga isaa sanaaf falmuu yoo dandeenyedha. Yoo roorroo isaa sana addunyaa dhageessisni jechuudha. Yoo qabsoon isaa kuni akka jabaatu bira dhaabbani jechuudha. Yoo nu akka ilmaan Oromootti qabsoo kanaaf gumaachinee rakkina kana keessaa hin baasnu ta'e yoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo kan diin halkanii guyyaa balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetu kan bira dhaabbannee irraan baraaru ta'e uummanni Oromoo rakkina guddaa kana keessaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo irraa sadarkaa dippiloomaasiitiin sadarkaa waraanaatiin biyya keessatti sadarkaa caasaa isaa ijaaruutiin addunyaa irratti akkasumas immoo uummata isaa barsiisee ijaaruu irratti bobba'aa jira. Kun garuu kunillee kan milkaa'uu danda'u yoo fedhiin Oromummaa sabboonummaan nu keessa jiraateedha kan nu kan milkaa'uu danda'u. Dhaabni tokko qofaan uummata kana bilisa baasuu hin danda'u. Hawaasa guutuutu bilisa baasuu danda'uudha qaba. Bilisa jechuun sammuudhaanis bilisomuu danda'u nurra jira. Kan garbummaa waggaa dheeraa gadaantummaa nu keessatti uumu. Kan sodaadhaaf eenyummaa keenya kan
isaaf falmachuu dadhan seexaa san kan nu keessatti ajjeese garbummaa kana ofirraa darbachuu danda'u nurra jira sammuudhaan bilisoo maal nuyi ummanni bicuun kan kaatee nurratti wal jijjiirranne seexaa kana godhanne dhaaba kana jabeessine dhaabni kun jiraachuu jechuun garaantii qabsoo Oromoo ta'uu isaa hubachuudhaa qabna jaallan. Diinni waamamee kan dhaaba kana irratti tooftaa adda addaa irratti baasee adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf hojjetu. Maaliif hojjenne hin beeku. Kan uummata kanaaf falmaa jiru dhaaba kana akka ta'e hubata. Kan qabeenya uummata kanaa deebisisuudhaaf irratti falmaa jiru adda bilisummaa Oromoo akka ta'e hubata. Yoo dhaabni kun jiraate hiree uummata Oromootu bakka ga'a jechuudha. Kun akka hin taaneef tooftaa adda addaa irratti baasee halkanii guyyaa dhaaba kana balleessuuf hojjechaa jira. Kana hubachuudhaan namni Oromoo ta'e yaada biraa qabaachuu danda'a. Siyaasaan illee akka itti ilaalu biraa ta'uu danda'a. Tarkaanfii dhaabi kun fudhatu illee isa quubsuu dhiisuu danda'a. Hawwiinsaa guutuu dhiisuu danda'a. Garuu kan akka Oromootti hubachuun nurra jiru fedhiin uummata Oromoo bakkaan ga'uudhaaf dhaabi kun akka wabasaa ta'e beekuudhaa qaba. Kanaaf hojiin adda bilisummaa Oromoo biyya Awurooppaa keessatti akka diriiru akka jabaatu hawaasi ijaarame kun nu hawaasa addunyaa biraarraa adda miti. Hawaasi Eritiraadhaa dhaaba isaa bira dhaabbateeti kan biyyi kun bilisummaa isaa argate. Yoo hawaasi dhaaba isaa bira hin dhaabbatu ta'e dhaaba isaa kan hin jabeessoo ta'e yoo